nama kan amma waaqayyo hin fayyisaa jedhee man bari fudhaa arga keessan baay'ee namoonni baay'een aduu keessa waan dhaabbataa oolaniif deemaniiru ammumaa fayyuuti inni isa fayyisu inni isa fayyisu inni isa fayyisu isin immoo dinagdee keessan immoo kan fuudhu kana fuudhaa maqaa gooftaa isin fayyisu amma dandeessan ijaa guddisaati ameen jedha haleluuyaa akkatti jiraachuun nama kana isin nama gaddisiisu baay'ee wanta ati amma jette manni yaalaa feeriin fayyuusaa akkamidha jedhetti manni yaalaa ganii kufee gimbootti 24 bara 2012 ture arra gara ji'a 10 yookiin gara ji'a 9 ol ta'eera jalqabuma yeroo hojjetan chaansiin fayyuusaa baay'ee xiqqaadha callisnee masii hojjenna maleedhanii yaa beellamee yeroo sadimmoo yeroo kanaan yeroo rafaadha gaafa gindoo deema hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa doktarichi nu hojjete yoo waaqa si gargaare fayyada kana lafaa tokko wanta abdii si gochiisu hin jiru miidhamni yeroo sana baay'ee guddaadha naan jedhe waaqa ormaan abdii godhadhee hin jedhe malee waa tokko doktorarraa wanti abdii godhatamu tokko illee hin jiru. Haleluuyaa. Nama kana gooftaan akka inni galataan deebi'ee dhufu godha. Ameen. Afaan ibaataa guddisaati ameen jedha dubbadha. Naa jedha mirgaan fudhati Yesuus fayyisaadha. Yesuus fayyisaadha. Dabalaan wajjin Yesuus fayyisaadha. Yesuus fayyisaadha. Nama du'a bira ga'e jireenyatti deebisaa. Lafee wal gadhiise fayyisaa. Inni ta'u ammas nama kana du'arraa jireenyatti hin tarkaanfachiisaa. Faallaa isa warri ogeessaa ittiin jedhanii godha waaqayyo asitti. Hin godha waaqayyo warri jettan hafuura keessan jirtan argeessa mirgaan fudhati guddisaati ameen jedha dubbadha. Haleluuyaa. Darbina fi Yesus ko ano sitaniya agar tu ija ko nabani harga ko balise sikalada harga ko balise sikalada abiddan dibaatee dhaabbachuu hin dandeenye humna fayyisuu waaqayyo humna hidhaa lafee wal gadhiise kana walitti deebisa maqaa caalu maqaa Yesuusi lafee kun walitti deebi'a maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin miilli kun hin diriira hin diriira maqaa Yesuusi waan namaaf hin danda'amne hundumtuu waaqayyoof hin danda'amne dhabee barreeffameera daqiiqaa ammaa kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waamasha harka mirgaan fudha Yesuus gooftaadha Yesuus gooftaadha ana harkaan qabaa xaggani gooftaa dhufeera ergamaan gooftaa ani harkaan qabaa gattani gattam Atama masha Okona fera kaina de La vera walitti deebi diriiri maqaa Yesuusi diriiri jalqaba kam ture wantichi jalqaba amma kana lafarra yoon ga'e baqa namoota tareena dhukkubaa baay'ee dhukkuba ture amma kana lafarra hin ga'u rarraasee dhuma deema malee eshi amma garuu yommuu itti bubbuusee dhugu haa tokko maal dhukkubsameetiin dhukkubbiin itti dhaga'amu. Omtuu hin jiru. Eenyu leenjicha yuudha.
Ammoo Amma waa tokko nan waan jiru miilla akkatti goge diriirsuu kan danda'u kan keessa diriirsu ikoloomii keessa. Hin danda'ama gooftaaf hojjetan sagalee ol kaasaa iyyaa boocaa ameenidha. Harkataan erga ol kaasu harkataan. Biraa keessa kana. Tanisi. Amantaa kan biraa keessa.